Paartiin kun multiplication in the division of complex number jedha. Akkuma dura ilaalle define ta'a jecha multiplication fi division jalatti maaltu complex number given to complex number z1 x plus I and z2 a plus bi. The product of z1 and z2 is given as follow. z1 times z2 haala kanaan kenname jedha. Akkamitti hojjannee arganne ka jedhudha. z akkamitti hojjannee arganne ka jedhudha. x times a x x times bi plus x times bi plus jennaan z times a z sorry y times a y times a yi times a times yi times bi y plus yi times bi I fi I maal ol gooti plus dha. I square jechuun maal jechuudha minus 1 dha jechuudha. Kanaafuu tuni minus ta'a. Kanaaf maal ta'e nnichi kenna real party wajjin imaginary wajjin ax inni kun maal ta'a y b ta'a jechaadha. Ax plus x bi plus yi ay plus y times byb. Kanaafuu inni kun lamaan gara tokkotti fudhama jechaadha. X plus b y plus jennaan maal ta'a minus dha. Tuni minus dha. Isiin tuni sababa I square jechuun minus 1 dhuftu. b ay minus ay siintu minus dha yoo sorry kun haala kanaan dhufe jechaadha. Isa kana nuu dhufe jecha macarrashaan isaa xumurri isaa isa kana nuu dhufe jechaadha. Sababni isaa yoo waliin baay'isnu b tuni minus yoo dhufte bi fi inni kun yoo waliin baay'atu I square is equals to maali minus 1 yoo dhufte tuni lama yoo waliin baay'istu minus 1 dhufti jechaadha. Haala gadiitiin salphaatti isin argisiisuu jira. Okay, fakkeenyaaf isa kana ilaallu. Kana yoo ilaalle akkamitti hojjetama ka jedhu salphumatti isin argisiisa jechaadha. Asirra haala salphaa ta'een kan waliin ilaallu ta'a. 2 times 4 maal ta'a 8 ta'a jechaadha. Plus jennaan 2 times 7i maal ta'a yoo waliin baay'isnu 2 times 7i 14i ta'a. 2 times 3 times 4 12 i ta'a. 12 i akkasuma 3 times 7 21 i square ta'a jechaadha. Plus 21 i square ta'a. 21 i square jechuun maali minus 1 jecha i square jechuun. Kanaafuu inni kun as bira minus ta'a jechaadha. So kun yoo walitti edaanu inni sun maal nuu dhufe 8 plus jennaan 4i plus 12i minus 21 dha. Minus 21. Okay, isa kana nuu dhufe maal goona real party fi imaginary walitti guurra jechaadha. Real party fakkeenyaaf 8 minus 21 meeqa nuu dhufa minus 13 nuu dhufa. Inni kun minus 13 nuu dhufa. Kana lamaan yoo walitti edaanu plus 26 nuu dhufa jechaadha. 26 i nuu dhufe. Kanaafuu final answeriin keenya isa kana jechuudha. Isa kan haala kanaan hojjetama. Haalli hojii isaa kana fakkaata. Okay, kaniin ilaallu asirra directly
wanti ilaaluu qabnu qo'annoo isaati, propertii isaati. Propertii isaa set of complex number is closed under multiplication. Multiplication of number is commutative. Commutative the multiplication of complex number is associative. Akkuma lakkoofsa kaanii tokko yoo baay'ate isuma san ta'uu isaa garaagarummaa lakkoofsa kaaniin hin qabu. Diviiziniidha. Diviizinii irratti xiqqishoosii garaagarummaa qaba jechaadha. Diviizinii irratti fakkeenyaaf isaasii kana haa ilaallu. A B dha hirii jedhe. A B dha inni beerumaa seera diviizinii keessatti B'n differ from 0 ta'uu qaba jechuudha. Inni kun B differ from 0 ta'uu qaba. Dammoo immoo A over B yoo jenneen jechuudha masaanuu isaatiin baay'isna jechuudha. Masaanuu isaatiin yoo baay'isnu 1 over what B dhaan baay'isna jechuudha. Masaanuu isaatiin baay'isna. A into jenneeni 1 over B haala kanaan kaayamaa. Isa kana haala gadiitiin kan ilaallu ta'a jechuudha. Inversii isaatiin kan laallu ta'a. Salphumatti isa gadii kana ilaallume lakkoofsa asii kana jechuun haala kanaan dhufee justify godhi jedha. Justify goonetiin ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf example asii kana irra hundi isaaniitu maal ta'e hojjetameera. Nuti example kana ilaallume. Example kana haa ilaallu. Example kana akkamitti ilaalla? Jalqaba irratti isa kana fudhachuu qabna jechuudha. Isa kana Z1 Z2 dha hirra jecha. Z1 Z2 dha yoo hirru akkamitti hirama ka jedhu waliin haa ilaallu. Okay, yeroo hirru Z1 Z2 dha hirra garuu Z2 kenna maal ta'uu qaba? Differ from 0 ta'uu qaba jechuudha. Z2 kenna differ from 0 ta'uu qaba. Kun seera hirruuti jecha ni beektu. Okay, isa kana fuune isa kana hirrume Z1 over Z2. Gaaf kana x plus yi over x a plus x plus jechaadha kun a plus bi maal goona conjugate isaatiin baay'isna jechuudha. Conjugate jechuun real imaginary number minus hin baay'isu jechaadha. Times jennaan a minus bi over what a minus bi. Isa kana ogguu baay'isnu isa kanaan ogguu baay'isnu salphumatti maal arganna? Isa jalaa kana mee jalqaba haa baay'isnu. A times n a square a times minus b a jechuu a times minus b a times minus b minus bi and b times n b a sana lamaa yoo waliin baay'inu plus jenneeni a bi dhufa b times b minus b minus b I fi I yoo waliin baay'atu I square dha. I square jechuun maal jechuudha? Minus 1 jenneerra. I square jechuun minus 1 yoo ta'e minus 1 asitti galchina jechuudha. Minus maal ol gooti? Plus ol gooti. Isheen asii tuni maal taate? Plus taate jirti jechuudha. Tun lama waliin masaanuudha jechuudha. Wal balleessiti a square plus maali? B square taate jechuudha. Isheen jala a square plus B square taate jirti. So partii jalaa kana fidneerra a square plus B square taate jirti. Partii gubbaa hojjannu. Partii gubbaa yoo hojjannu x times n ax x times b minus b xi I times I y times y times n maal ta'a? Plus a y ta'a. y times yi times bi maal ta'a? Minus what? y bi square ta'a jechuudha. Square jechuun maal taati? Minus 1 kun plus taati jechuudha. Tun baddee isheen tun plus taati. Jarri kun lamaan amma real party imaginary wajjin haa fudhannu. Ax maal ta'a? Plus b by direction isaa jijjiirree jechuudha. Minus jennaan amma isa kana minus x bx b jennaan kana b dura aansine plus bxi plus a y jenneeni
isa kana finnee achi kaa'uu dandeenya jechuudha. Directionii soorsuu dandeenya. Jalqaba irratti ax plus by plus jechuu dandeenya jechaadha. Intuu jenneeni minus plus jenneeni intuu jenneeni ay plus jechuu dandeenya jechuudha. Ay plus minus bx into I jechuu dandeenya jechuudha. Haala kanaan kaa'uu dandeenya. Imaginary wajjin haala kanaan immoo real party wajjin kaa'uu dandeenya. Fakkeenyaaf ax plus by over a square plus b square jechuu dandeenya. Plus jechuu dandeenya jechaadha. Ay minus bx into I over a square plus b square jenneetini xumuruu dandeenya. Division system isaa kana fakkaata. Kan gadi isaa waliin ilaallu. Asirraa hubachuu ni dandeenya jechuudha. Asirraa hubannu akkamitti ilaalla? Isa kana hojjenneetini na ilaalume. Isa kana hojjennee oguu ilaalle jalqaba irratti maal gochuun nurraa eegama jedhu konjugeetii isaa baafachuu qabna jechuudha. Konjugeetii jechuun imaginary party negatiividhaan baay'isuu jechuudha. Negatiividhaan baay'isuudha. Imaginary party negatiividhaan baay'isna jechuudha. Multiply imaginary number by negative. Gaaf kana isa denominator irra jiru jecha isa denominator irra jiru yeroo kamuyyuu isa denominator irra jiru kan baay'isnu. Isa kana oguu baay'isnu maal arganna? Isuma kanarraa 1 over 3 dha minus 7 plus 7i. Gama lamaanuu akkuma rationalization jechuudha. 3 minus 7i jennaan. Gubbaa jalas 3 minus 7i jennaan. Gaaf kana yoo waliin baay'isnu direct baay'isna jechuudha. Kun baay'isuu waan ta'eef direct baay'isna. Hogguu baay'isnu ka jalaa ni beektu jechuudha. Ka jalaa as minus as plus taanan isa jalqabaa qofa fudhanna jecha. Isa jalqabaa fi isa dhumaa qofa waliin baay'isna jechaadha. Kanaafuu 3 square plus 40 7 square. 3 square jechuun 9 plus 7 square jechuun immoo 49. Yoo walitti edaanu 58 dha. 58 nuu dhufan jarri lama yoo akka walitti edaanu ta'e gubbaa immoo direct waliin baay'isuu qaba. Gubbaa kana direct yoo waliin baay'isne 1 times 3 3 minus 1 times 7i 7i over jalli isaa maal jenneerra 58 jennaan. Kana 58 kanas 58 maal imaginary party fi real party haala kanaan adda baasneetiniin ilaalla jechuudha. Kunoo isuma kana jechaadha. Inni sun kanuma jechaadha. Ka itti aanullee haaluma saniin hojjenna. Ka itti aanullee kunoo kan jalaa kana qofa ittiin baay'isna jechuudha. Kan jalaa maali? 3 minus 4i dhaame isa kana yoo jijjiirru maali? Gama jalaa fi irrallee 3 plus 4i kana conjugatein baay'isna jechuudha. 3 plus 4i jala isaa yoo waliin baay'isnu maal jenne? Akkuma dura jenne kan jalqaba isa jalqaba kanaa fi kana qofa square goona jenne. Isa square yoo goone 3 square jechuun 9 plus 4 square jechuun 60 over jenna. Ka gubbaa immoo direct waliin baay'isuun dirqama keenya jechuudha. Asirraa kaanee I times 3 3i jennuun yoo walitti hidhamu meeqa ta'anii? 7i ta'anii 7i minus 1 or minus 1 plus 7i jechuu ni dandeenya. Jalli isaanii maali? 25 jechuu. Kun lamaan yoo walitti hidhamu 25. 9 plus 16 25 over 25 jechuu ni dandeenya. Over 25 jechuu ni dandeenya jechuu lamaan isaaniitu. Kunoo asirraa akkuma argitan minus 1 over 24 jenneetiin ilaalla jechuudha. 7 over 25 jenneetiin kan ilaalledha. Kan itti aanu exampleedha. Exerciseidha. Exercisii keessa gaafii tokkoffaa haa ilaallume jalqaba irratti. Gaafii tokkoffaa hogguu ilaallu gaafiin tokkoffaa maal jedha? Isa kana afar formii jedha.
bifa kanaan kaa'e jedha. Bifa kanaan yoo kennu opereeshinii gooteetiin bifa saniin yoo kennu amma inni kun baay'isuudha jechuudha. Baay'isuun akkuma kamiitu waliin baay'isuu jechuudha. Kanaan baay'isna meeqa dhufa minus 3 times 2 minus 6 dhufa minus 6 is 3 times 2i minus 3 times 2i minus plus wal gooti minus plus 6i 4 times 2 2i 4i times 2 plus 8i 4 times minus 4i times minus 2i minus into i square wal balleessiti waan ta'eef plus 8 taati jechaadha. Yoo walitti edaanu jaafi inni kun walitti yoo edaanu meeqa 14 kanaafi kana yoo walitti edaanu 2i dha jechaadha. 2i plus 14 plus 2i dhufa jecha. Bifa kanaan yoo hojjetame 14 plus 2i dhufa. B, C, D, E hundi isaaniitu haaluma kanaan hojjetama jechaadha. Fakkeenyaaf isa B haa ilaallume. Isa B yoo ilaalle maal goona 3i irra dhaabsina jechuu akkuma lakkoofsa kamiyyuu 3i gubbaa isaa dhaabsina. I dhufa minus 3 times 4 3 times 4i meeqa maal dhufa 3i times 4i i square 12 i square 12 i square jechuun ammoo i square maal dhufti minus waan dhuftuuf kanaafu minusiin sun tanama pilaasii goote 12 taate jechaadha. 12 plus 6i dhufa jechaa. Inni kun 12 plus 6i dhufa. Inni B inni C inni D haaluma saniin hojjetama jechaadha. Mee isa kana haa ilaallu. Isa kunniin salphaa waan ta'aniif isa kana haa ilaallu. Isa 8 kana yoo akka ilaallu ta'e 12 a the power of 12 jechaan I the power of 12 jechaan maal jechaadha. I the power of 12 jechaan I the power of 2 times 6 jechaadha. I the power of 2 jechuun minus 1 minus 1 the power of 6 jecha. Minus 1 the power of 6 jechuun maal jechuudha re 1 jechuudha. Sababni isaa paawuriin ifinii yoo ta'e paawuriin lakkoofsa kamiitu ifinii yoo ta'u taate maali positiiva ta'a waan ta'eefi kanaafuu inni kun 1 minus jennaan. 7 I the power of 7 jechuun maal jechuudha. I the power of 6 times I jecha. I the power of 6 jechuun immoo I the power of 2 times 3 I jechaadha. Ammoo gaaf kana maal goona I the power of 2 jechuun maali minus 1 jecha. Minus 1 the power of 3 times I jecha. Minus 1 the power of 3 jechuun lakkoofsi kamiyyuu paawuriin isaa oodiyoo ka ta'u taate maal ta'a negatiiva ta'a. Kanaafuu negatiiv 1 dha. Negatiiv 1 times I jechuun maali negatiiv I jechaadha. Kanaafuu negatiiv I dha. Negative I. Okay, inni kun negative maal wal gooti positive wal gooti jecha. Kanaafuu 1 plus what I jenneetiin xumura jecha. Conclusioniin keenya 1 plus I dha. Isa kanaaf 1 plus asbiraa kana isa kana ilaallu jalqaba maal gochuu qabna. Isa kana bifa maaliitiin complex number ittiin barreessuu qabna. Isa san barreessuuf jecha maal gochuu qabna re isa kana conjugate isaa barbaaduu qabna jechuudha. 2 minus 3i over 3 plus 2i dhaami times jennaan maali 3 minus 2i over 3 minus 2i. By the way amma conjugate gisee barbaadnu fakkeenyaaf conjugate isa kanaa barbaade osoo nuun jedhe 10i
plus 4 kana barbaade osoo nuun jedhe 4 10 I plus 4 kana conjugate isaa barbaade osoo nuun jedhe isa imaginary kana goona malee isa kana conjugatein isa 4 kana miti minus 10 I plus 4 ta'a jechaadha. Isinii galuu qabu isa kana sirriitti adda baafachuu qabdan jechuudha. Conjugate yeroo goonu saayinii maaliiti? Saayinii imaginary qofa kan jijjiirru. Okay, amma gisee barbaadnu haaluma salphaa ta'een laalla jechaadha. Maal salphaa haala kamiin laalla? Kan jalaa yeroo waliin baay'isnu isa jalqabaa qofa iskeer goonee walitti ida'uudha. 3 iskeer jechuun 9dha. Plus jennaan 2 iskeer jechuun 4dha. Kanaafuu jarri lamaan yoo walitti ida'anu 30dha. Xumurree jirra kan jalaa 30 kan gubbaa waliin baay'isna. Kana kanaan baay'isi. Kana kanaan yoo baay'inu 6dha. 6 isa itti aanullee isuma kana fuutee isa kanaan baay'isna. 2 times minus I jechuun minus 4i'dha. Akkasumaan deemnee minus 2 kanaan baay'isna jechuudha. Minus 3I times 3 jechuun minus 9I. Itti aanullee isuma kana fuunee isa kanaan baay'isna. Minus plus wal gooti. Minus tun plus wal gooti. 3 times 2 maali? 6dha. I square jira. 6I square jira. 6I square jira. I square jechuun minus 1 kanaafu minus 6 jechaadha. So minus 6 ta'e inni kun minus 6 nuu dhufa jechaadha. Minus 6dha. Kanaafu minus 6 as plus 6 waan ta'eef tanaafi tuni wal balleessitii kana walitti ida'u jechaadha. Minus 4I fi minus 9I minus what? 13 minus 13I dha. Minus 13I. Okay, maal goone minus 13I over I jennaan jecha. Minus 13I over I over 13. Sorry, minus 13I over 13 jennaan. Isa kana jechuun immoo maali? Minus 1 jechuudha. 13 yoo badde minus 1I jechaadha. Minus I jechuudha. Minus 1I jechuun minus I jecha. Kanaafuu complex number yoo barreessine ta'e bifa kanaa yoo barreessinu ta'e 0 minus I jenneetini lafa keenna isa kanaaf jecha. As bira immoo ni jira kunoo inni kun. Inni itti aanu ni jira. Isa itti aanu kana immoo maal goona walitti idaana jechuudha. Plus jennaan 6 plus 9I. Yoo walitti idaanu real number real party wajjin imaginary party wajjin 0 plus 6 6 minus I plus 9I maal ta'a? Plus 8I ta'a jechaadha. Kana fakkaata. Final answeriin isaa kana fakkaata. Isa kanallee haaluma saniin jijjiirtaniitiin jalqaba conjugate hojjettanii bifa maaliitti jijjiiruu qabdan? Bifa complex numberiitti jijjiiruun I the power of 10, I the power of 20, I the power of 12, I the power of 13 guutuu isinii dhufnaan deebiin isaa maali? Hunda isaatiifuu waanidhaan sodaatina. Yoo oodii ta'e yookiin immoo yoo oodii ta'e vaaliyuu garaagaraa qaba malee. Fakkeenyaaf inni kun haala halluu I the power of 20 dhaami. I the power of 2 times what? 10 dha jechuudha. I the power of 2 jechuun minus 1 dha. Minus 1 the power of 10 dha. Minus 1 the power of 10 jechuun immoo 1 jecha. Kana inuun shakkina. Ka itti aanu immoo 1 jennaan minusidha mallattoon isaan gidduu jiru minus. I the power of 24 jechuun ammoo 2 times 12 jecha. I the power of 2 times 12 jechaadha. The power of 2 jechuun immoo minus 1 minus 1 the power of 12 jechuun maalirree ibinii waan ta'eef 1dha. 1 jennaan isa kanalleef okay. Ka itti aanus immoo I the power of what? 50 dha. I the power of 15 oodii waan ta'eef akkasaniin ta'u. I the power of 50 jechuun immoo maal jechuudha? 2 times 7. I the power of 2 times 7 jechuun 40 dha. Kuni 40 wajjin wal qixa. Times I dha. I takka immoo ni jirti. Kanaafuu maal goona? I the power of 7 times jennaan times
I jennaan i'n takka ni jirti. Kanaafi kun yoo I the power of 2 jechuun maal jechuudha? Maali minus 1 the power of 7 times I. Isa kana yoo maal goona 7 jechuun oodii waan ta'eef 7 jechuun oodii waan ta'eef wanti nu goonu maali? Minus 1 jechaadha. Minus 1 jecha inni sun minus 1 times I. Minus 1 times I jechuun minus I jechaadha. Minus I arganne isarratti asirratti. Isa lamaan maal argannee turre? 1 minus I dha. 1 minus 1 jechuun wal balleessitii waanidha. Kanaafuu maali? Minus I dha. Minus I jechuun immoo maal jechuudha? 0 plus 0 minus I jechaadha. Bifa maaliitiin? Complex numberiitiin yoo barreessinu ta'e.